Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS hordoftoonni amantii Islaamaa immoo addumattuu baga ayyaana Idil Adhaa yookiin immoo ayyaana Arafaa kan bara 1445 akka lakkoofsa hijiraatti jechuudha kan bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti bagattiin isin geessiniin jenna. Qophii kana ayyaana kana sababeeffachuudhaan keessummaa nama jabaa tokko nu biraa qaba. Keessummaan kun sadarkaa godina irraa kaasee aanaa irraa kaasee hanga federaalaatti nama hojii hedduu hojjechuudhaan as ga'anidha. Egaa muuxannoof mudannoo isaanii kan ayyaanaas dabalatee kan jiruuf jireenya isaanii waa hedduu walirraa barachaa turre jedheen abdadha. Keessummaan kiyya har'aa obbo Daawud Muummee jedhamu. Yeroo keessanirraa aarsaa gootanii ayyaana kanaaf uummataaf asitti dhiyaattanii yaadannoo kennuudhaaf asitti argamuu keessaniif galata guddaa qabdu isiniin jenna. Ayyee galatooma. Egaa obbo Daawud Muummee osoo uummataa wal baraa jenneen namoonni hedduun isin beeku garuu wal barumsumaaf xiqqoo. Jalqabarratti maqaan kiyya Daawud Muummee Alii jedhama. Yeroo ammaa bakki inni hojjetaa jiru immoo Koomishinii Turizimii Oromiyaatti. Komishinara itti aanaa fi hoogganaa damee ikooturizimiiti. Televezyiiniin OBS televezyiiniin kabajamaan jaalatamaanii fi aantummaa uummataa qabu sagantaa kanarratti keessummaa godheen afeeruudhaaf maqaa kiyyaa fi maqaa dinqisiifattoota kiyyaa akkasumas maatii kiyyaatiin baay'ee galatoomaa isiniin jecha uummata islaamaatiin ammoo baga ayyaana Idil Adhaa yookiin Arafaa bara 1445 nu gahee isin gahee jechuun barbaada. Ayyee galatoomaa isinis ulfaadhaa isininis bagattiin isin gahee isiniin jenneerra maatii keessan waliin. Egaa obbo Daawud waanuma ijoollummaarraa wal yaadachiisneetu kaane gaarii natti fakkaata. Waan arqoonni fuudhameef qotiyyoon wallaaltoodhani. Waan ijoollummaatti mee haalli dhalootaa haalli guddinaa maal fakkaata keessumaayyuu gara baha Oromiyaa kanatti gara godina Harargeetti kan isin dhalattanii waanuma ijoollummaarraa xiqqoo wal yaadachiisneetu kaane gaariidha yaada. Tole ani dhugaadhaan bakka lama yoo himadhenaaf gaarii namni silaa bakka lamatti ka dhalatu ta'e bakka lamaan himadha. Tokko Harargee himadha. Harargee keessatti Harargee baha tokko silaa Arsiin himadha. Sababni isaa haadhaaf abbaan kiyya godina Harargee baha aanaa meetta Waayibar ganda Haroo Diimtuuti abbaan kiyya. Haati tiyya immoo achuma aanaa meettaa Halchoo bakka jedhamu karaa sarkama karaa Halchoo jedhamutti dhalatte naannoo Huursoo cinaa. Achitti dhaladhee aanaa guyyaa ja'a torba akkas gahee fuudhanii deemanii Arsii aanaa Gololchaa. Amma ganda Haroo Akkiyyaa ka amma jedhamu gaafa san Akkiyyaa Guuraa jedhama. Gaara Guuraa bakka jedhamu Boddaa bakka jedhamu jalattan achitti galanii lafa barbaada gaafa sanii. Sana booda asumattan guddadhee baradhee deebi'ee ammoo Calanqotti barnoota kiyya immoo fixe kutaa 9 irraa jalqabe. Yeroo sana akka maatiin haasa'anitti sababa godaansi gara sanarraa dachii barbaada warri Harargee kun dachii qotee fixeeti. Qotee aara if baasuudhaaf rafti bal'oon akkan ol jirti jennaan itti gadhiisanii dhufanii sanumaan achumaan ammani irra caalatti ijoollummaa kiyya Arsitti hangaan kutaa 19 hin ga'initti Arsimaan himadha jechaadha aanaa Gololchaa. Oromiyaa martuu kanuma keenya egaa bakkuma dhalootaa namni haalatti dhalateef haalatti guddate waanuma yaadachuun barbaachisuuf malee Oromiyaa guutuun kanuma keenyadha walumaa galattu jechuu dandeenya. Gara Harargeettoo maaliif deebi'uu dandeessan erga achitti guddattanii barnootaan erga achi geessanii maaliif deebi'uutanii erga? Ani gaafa sana kanan deebi'e barnoonni akka ammaa kanan babal'anne ni beekama. Barumsa kiyya sababoota adda addaatiin addaan muree kutaa 9 ga'ee egaan kutaa 9 xumure booda bara jijjiiramaa keessa gaafa dargiin kufusanii barumsa adda muree baay'ee tureen san booda immoo yeroon barnoota barbaadutti bakka hundaa iskuuliin jiru akka ammaa kanatti guutuu Oromiyaa keessattuu yeroo san manni barnoota olaanaa sadarkaa lammaffaa 104 jira Oromiyaa keessa gaafa san. Walumaa galattu. Sana booda Machaaraan dhaqee Machaaraa Gololcha keessa inuma high school hin jiru. Abboomsa dhuftee baratta Arbaa Guugu.
Arbanyochi secondary school kan jedhamu jiru magaalaa Abboomsaa keessa sagaluu achittiin baradhe gaafa sana san booda ergaan ture booda amma Machaaraa dhufnaan high school Machaaratti jalqabamuuf ture inni immoo ni harkifate yommuu harkifatu immoo anamma yeroo san abbaan kiyyaa bara dargii keessa du'e nama na gargaarus hin qabu ture eessumman kiyyaa fi obboleeyyan abbaa kiyyaa kan jiran Harargee Bahaa Calanqo turanii sababa isuma naa ta'eetan high school Calanqoo dhaqee achitti barumsa kiyya xumure jechaadha kutaa 12. Kutaa 12 yeroo sana akkam ture yuunivarsiitii carraan barnootaa halloonni ture maal fakkaata yeroo sana? Ani dhugaa dubbachuudhaaf jalqabumaa gaafaan baradhu Gobastaraa Sanaftaraa jedhanii jira dur gaafa keenya san. Daangoqqoo adii qabu. Mana barnoota tokko hanga afuriiti Haroo jedhama. Achuma aanaa Gololchaa Harootti mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Haroo jedhama tokko hanga afurii qaba ture. Deemteetuma tokkoon seentu gaafa keenya san waggaa dhufte Gobastaraa jedhaniiti dura Sanaftaraa seenta. Gobastaraa jedhanii gaama maal akkaan jiru hin beeku. San booda zeeroo kifilii jedhanii zeeroo kifilii keessa deemtee san booda kutaa tokko jettee eegalta. Kutaa tokko hanga 3 ani kutaa Sanaftaraa kaasee hanga kutaa 3ffaa simistera tokkoon baradhe. Waan irra daddarbanii yeroo tokkoon baradhe san booda immoo simistera itti aanu kutaa 4 nan fixe kutaa 5tti waggaa dabarru immoo kutaan 5 achi hin jiru. Achi deemtee aanuma Gololchaa bakka Araadaa jedhamutu jira karaa mana barnoota Jingaa Dhiibuu jedhamu jira tokko hanga 8 immoo inni achiin dhaqee achitti immoo baradhe kutaa 6 ministirii ture gaafa sanii kutaa 6 ministirii dhibbaan fide dhibbaan fide san booda kutaa 7tti barnoota 14 baranna. Gaafa san mala jireenyaa jedhanii nuuroo zadee kayyamu home economics kayyamu jira irshaa qonna kayyamu jira ogummaa harkaa ijjisiraa kan jedhaniin jira kana hunda barannaa barnoota 14 baranna ture kutaa 7tti nan yaadadha barnoota 14 dhibba fideen avreejiin kiyya 1400 fideetan semestera tokkoffaallee lammaffaa waliigala immoo dhibba avreejii kiyya kan fide san booda Gazzaayin Koorsaa horaa jedhaniiti isa paakoo aandanyaa Tsaafii kajamu jira gaafa san konya arbaa guuguuti badhaasa waxabajjii waggaa manni barumsaa cufamu waggaa na badhaasu የማርክሲዝም ሌኒዝም መዝገበ ቃላት ከጀሙ ተቆጅራ ገልሜ የቾታ ማርክሲዝም ሌኒዝም ራሻ ጥቅምት አብዮት ፋጃ እንግሊፋ ካና ራሻ ሪቮሉሽን ይቀፋ ሚካኤል ጎርባቾ ሌኒን ይማል ከነቀባ ነበዳሴ ማል ናንጄ አፋን አማራትን ያደረገማት እኛ እንደ ሰፋኮ የኛ ህልም እንደ ዳውድ ሙሜ ያሉ በማርክሲዝም ሌኒዝም መዝገበ በማርክሲዝም ሌኒዝም ሪኦታ ዓለም የታነጹ ታዳጊ ወጣቶችን ማፍራት ነው ሀርከ ቀቤ ነው ጉፋቶሬ አከሲት አችቲም በረደ ኩታ ሰደተሞ ሚኒስትሪ ጅራ ሚኒስትሪ ኩታ ሰደትለ ዲባን ፊዴ ፐርሰንታይሊ ሰምቦዳ ካራ መን በሩምሳን ጅሩ ነም ነገር ጋሩ ስንቱሬ ሀቲ ትየራደ ተከና ጉርጉርቴ አቦንሳ አርበኞች ሰከንደሪ ስኩል ከጀሙ ጅራ አቦንሳ ዱፍኔ ኩታ ሰገለች በረኔ ወሶነቱ ኩታ ሰገል ጅሩ ደርጊን ኩፌ አካንታውተ ኩታ ሰልጋፋ ፍኔ ቦተ ሰምቦደኒ ሙረ ዱቢና ዳን ጀጀባቴ ቱሬ ቱሬ እርጋን ቱሬ ቦደማ ዴቢኤ ጫለንቆት በረ ኩደቶ ረበ ኩደ ሰገል ሰገል ተማትቲን ጫለንቆት ኤገለ ሞ ዴቢኤ ኩታ ኩዳን ዴቢኤ አቺት ጋማ ዱቢን ባይኤን ከዱፉ ረጀል ቀቤ ማልቱ ዱፈቺታ ጫለንቆት አሞስማን በረዱን አንጋፉማን ዱራን በረዱ ሚኒ ሚዲያ ዋንጀሙ ጅራ መነ በርኖታ አርባ ገነመ ገነመ ሂሪረረ ዋንዱ ቢሰሙ ጅራ አማ ጋፋን ጅንጋ ዲቡ በረዱ ሰን ኦጋ ኩባ ሚላ ተበተሙ አቹ መታየትን ድረ ኩባ ጭናሙ ከጋድሰ ጀለታኤ ጎሊ ተነፋ ላሌ ማልጄ ኦዱ ስፖርት ዲኤስ ጀቹ ጉያ አርባ ሂሪረረት ገነመ አፋን አማራቲን በርሲሳን ኬኛ ቶኮ ወንዶሰን ገብረ አማኑኤል ጀማ ሄረገኑ በርሲሳ ጋፈሰን ኩታ ሰዴቲ አባባ ቡሰሪሞ ነምኒ ጀማ አፋን አማራን ዩኒቨርሲቲ ኩባ ሄዱ ተበተኒሳን
nuuf eenyu taphataa mana barnoota jingaa dhiibuu kanaafi buntukilii jedhanii jira qonna misooma bunaa mootummaa gololchaa shalaqoo jedhanii isaan waliin taphatu. Taphatanii tamma kubbaa kana fidee Abbabaa Busarii kun wandoo saniif kenne. Wandoo san hoggaa kubbaa galchuu miila barranyaa jidduun galche goolee eegaa jidduun galche. Loocii jedhamti. Hoggaan hiriira irra dubbisu መምህራችን አበበ ቡሰሪ በቀኝ በኩል አታሎ የሰጠውን ኳስ የትምህርት ቤታችን አንበሳ ወንደሰን ገብረ ማርያም አታሎ ሎጪ ከምትባለው ግብ ጭምር አስቆጠረ። የኡጋንዱ ቢሱ መቃንኪያ ሎጪ ሃንጋን ጎልቻ ፍጤም በኒ ሎጪ ትሪ መቃንኪያ ጋፋን ጫላንቆ ደቁሞ ጃፈር አሊ ትሪ ጃፈር አሊ ጋዜጤሳኒ ቤቱ ሚኒ ሚዲያ መነ በርኖተ ሰደርካ ለመፋ ጫላንቆ ኢሳት ወጅቻ ትሪ እነቺ ገዲሴ ሬዲዮ አራርሴን አንሞ ሚኒ ሚዲያ ከና አቹማን ራፉዴ ሚኒ ሚዲያ ራይም ፉዴ አችት በረቻ አውጋቱ ረቲ ሰገንታ አዳዳቲን ዲሄሳ ወለሎ ሸጎዬ ማልማል ከነ ወራቤቲን ጆሌ ሸመንደሪን ሻከልቺሴ ካሴታን ወራቤ አቺ ፉዴ ትራፊካን ኮንኮላታን ያበቺስ ጄኒ ፊዴ ታሪኮ ኦላና ፈት ከነ ሬዲዮ ፋና አችራ ከኤ ኢሳን ብረታይቲን መነ ኢሳኒቲን ቡላ በቃ አማ ቪዥን ክሊኒክ ጀኒ ይራ ሬዲዮ ፋና ጅና አቺ ቱረን ኢሳኒ ገነት ተረፈ ምናለ ገበዮ ዝናሽ ኦላኔ መስፍን ደረጀ አብራሂም አጀሊ ረቢት አራረሙ አድማሱ ዳምጦ ኢሳን ከነኒ ተመስገን ገብረ ህይወት ኢሳን ብረ ዱፌን ቆጲ ቀሬይ ተርበኒቲ ጅራ ማልቱ ጅራ አችቲ ጣላህ ረገፈቶ ታፋ ኢሳ ወጅን ዱብሴ ኢሳን መብረ ብለኛ አደ ኢሳ ወልን ቡሰኒ ሰመተ ጉዳሞ ነቃ ጀልቸኒ አውቶቡሲን ኩን ጋፈሰ ነገር ቆራጭ መለንጅሩ ጃለን ቆበ ዊጠተው ጂ ህየት ደቢያ ኦስማን አከነ ሆጀኑ ባዬ ሚዲያ ከነረት በከማ ቱሬ ዶርጋ ዱርጌ ጋፈሰ ነረገ ባት ተቆፋናም በሄ ሰምቦ ደሞ አቸረርጌ ባሃ በከቡኤ መነም በርኖት ተሰደርካ ለማፋ ጅዱቲ ገሬ አፍሩ ገገፈማ ቱሬ ጋፈሰኒ ሆገናም ቢሮ በርኖት ኦሮሚያ ጄሉ ኡመር ነመጃሙ ቱሬ አማ ፕሮፌሰር ተኒ ጅረኒ ፕሬዝዳንቲን ኦሮሚያ ኮማ ደመክሳ ቱረኒ አቺ ዱፌን አሲት ደርጎምኔ ለማፋ በሄ በዳፋሚ ከኦሮሚያት ለማፋ በሄ ከዲር አሜ ሙጫጀሙ ከቦረና ተኮ ቀብጢ ተካነ ጫሌ አማ ቢያላ ጅራ ከዲር አሜ ያኒኒ ተካነ ጫሌ ሰደፋን ሞ መጭዮ ለልሴ ጥምቀታ ነጎ የምትሉ አባ ቦራ አችራሂ ጋፈሰኒ ባዬ ደርገጌስ ጣላ ከነረኒ ሂርማና ዶጎጎረ ቁቤው ጋ አገር ኒሙርምና ኦሶማ ከነ ጀኑ ረቢት አራረሙ አብራሂም አጀሊፋ ወጂን ዶጎጎረ ቁቤ አገር ጋፋ የሮ ጀልቀባት ይፋፋን ኦሮሞ ኩታ ኩዳ ለመፋ ማትሪክ ረጣ ከከነሙ ጃሙ አገር ኑቲሳ ወጂን ኦሶ ከነ ላሉ አገር ዶጎጎረ ሆጋ አገሩ ማሊ ፈዮን ረጣ ፈረመኒ ከነ ወነን ጎነ የነ ሰምቦዳ ተርባን ፋና አፋን ኦሮሞ ቆፒን ጀምቶ ኤገልተ የቻ ፋናረት ኢኒ ሱንጉቱ ኦሮሚያ ወሊንጌ ሀገራቱ ወሊን አገሬ ቃማን ጀረሰኒ በርሲሳ ታደሰ ደበሌ ጉርሙ አርሲ ሐሳሳራ ረቢታራ ነሞ ተኮጅራ በርሲሳ ተኮጅራ መነ በርኖታ አብዲሳ አጋ ነጆ ራ ማመር ከጀም ተኮጅራ አከሰንቶ ወልበይና ኦሶማ ጀኑ ጨለንቆ ፍኔ በርኖታ ነንፍጤ በርኖታ ፍጤ ኤሰነገ ባህር ዳር ነገ ፔዳ አማ አፋኑን ዳፋን ሰዴኑ አንፊደ አፋን አማራቲስ አፋን ኦሮሞቲስ አፋን እንግሊዚቲስ አፊደ አሲከኤ ሆኖ ባህር ዳር ነገ ጋፋ ካን ዳውዱ መሰረ ረመደኒ ባህር ዳር ማለፍ እና ማረኛ አፊደ ተናፈች ረመደኒና እንጀኒ አቸው ጋንቱ ራዳሞ ይሮሰና ጨራዳ ጋዜጣ አዲስ ዘመን አማዩነን ገባ አችረበ ሰምቦዳ አቸው ጋላሉ ዱቢና አንታኔ ሚኒስቴር ተኩትሬተን ዩኒቨርሲቲ አረማት ጅጅረዴ ዱፌ ዩኒቨርሲቲ አረማ ጋፍ ዱፍኑሞ ፍሬሽማኒ ሴሚስተር ለመፈረተን ዱፌ አችት ጋማ ጉሚ አፋን ኦሮሞ ሁንዴስኔ የቻ አረማት ሮ ጀልቀባቲፍ ጉሚ አፋን ኦሮሞ ሁንዴስኔ አፋን አችት ዲሄሳ ቱሬ ዲባን አዳዳለ ኑረገ ከሰከስ ጀንዴት ማፈነጋ የሮ ሰናሜ ዲፓርትመንቲኒ ፌዲዳኒሞ ዶርኩመኒ ተርገተማሞ ማል ዋዲስ የሮ ሰነ በረተማል አማ ፎርሚ ጉታ አማ ፍሬሽ ወጋ ፍጤ ቦዳ ፎርሚ ጉቴቲ
tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jettee guuttaa ulaagaa isaaniitiin qabxiiwwan adda addaatiin ilaalanii akkaataa jiruun sii kennanii yeroo san nuti nurratti san dura education barsiisummaa fi qonnaa fi kabiraa qofa qaba ture yuunivarsiitiin Haramaayaa nurratti faculty of business and economics accounting if managementiidhaan nu biratti eegale an managementiitu nagahee managementiin meejariidha maayinariin kiyyammoo accountingiidhaan saniin eebbifamee beechirra. Sila yuunivarsiitii Finfinnee faasaa ta'u iddoo biraas hin qaqqabe maal barachuudha ture fedhiin? An achumattuu afaan Ingiliziitiin guutee ture gaafa san afaan Oromoon jiru. Ingiliffaa kana baay'een jaaladhaa nan danda'asi isaan guutee mucaan tokko amma as jira gargaaraa Profeesara Abdii Jibriil Janiini itti aanaa komishiinara mirga namoomaa Itoophiyaati. Dr. Daani'el Faabir Baqqalee Faabira. Inni seera baratee hoggaan an foormii guutuu an Ingiliffaa guunnaan maaliif Ingiliffaa guuttaa naan jee lakkii boo ani an nama na barsiisu hin qabu an yataamaadhaan guddadhe yeroo nasibee maanajimentii illee waniin baradhe hojii fi barbaaddattaa hojii barbaadachuu hin danda'u ani Ingiliffaa kana barsiisaa ta'eetiin ministeerri barnootaa dhufee nama ramadaa sanbooda mindaa adoolessaa fi agayyaallee waan namaa kafaluuf mindaa adoolessaa fi agayyaa hoggaa naa kafalanis jaakketa jijjiirradheetiin biyya galaa barsiisaan ta'an jeen lakkii maanajara Oromoo nuu ta'uu qabdaanaan jee inni na dhorgee abdi akkasiin maanajimentii na guuchisiisee inumaa namni irra caalaan eegaa eebbifamallee ati maal gootaa hojii barbaadda reediyoo faanaa seentaanaan jechaa turan reediyoo faanaa irratti hedduu maqaan keenya beekamaa waan tureef waan hin hirmaadhuuf waan hin gaazexeessaa ta'u natti fakkaata sila. Anis wantani gara sanatti isin gaafadhee fi laanguweejii yookiin immoo afaanni yeroo jettanii baay'inaan yeroo sana muummeen gaazexeessummaas baay'inaan yuunivarsiitii Finfinnee fi iddoo muraasa jiraachuu danda'a. Erga akkasittiin hojii gaazexeessummaa jaallattanii akkamitti barnoota biraa barattan jechuuf gaafii sanaaf waan sana fide. Isaa tokko godhe. Hayyee waan hundaafuu galatooma as geenye daawwattoota keenya kabajamoo ayyaana Arafaa sababeeffachuun obbo Daawud Muummee wajjiniin kan jirru sagantaa ayyaanaati mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa warreen hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jennaan mallee nu hordofa seenaan keessan waan hedduudha waan sa'aatii gabaabduu kanatti haasofnee xumurru natti hin fakkaatu hojiilee isin hanga ammaatti hojjettan godinarraa kaasee hanga federaalaatti jechuudha waama gaggabaabsine ciroorraa kaanee hanga dhufee federaala gahutti waan muraasatu dubbanne jedhee yaade mee tole ani osoon hojiin mootummaan qaxaramin duraahu gaafa barnoota mure siin jedhu san kutaa boomsa sagal dhiisee gololcha kiyyaa guuraatti galee kitaabota madda walaabuu Finfinnee Poost waan jedhamu tokko qubeedhaan qophaa'aa ture. Qubeen xiqqishoon takka jirti immoo adda bilisummaa Oromootiin ta qophoofte akka qubee barsiistu. Isaan kana fudheen ijoollee shamarraniitii fi dardara bakka akkiyyaa guuraa ganda jedhamu odaa guddaa tokko jira odaa jalatti qubee barsiisa ture ijoollee. Osumaan barsiisu ijoollee nama 250 akkas geenye. Achii ka'een caancoo dhaqee aanaa gololchaa waajjira barnootaa dhaqee blackboard fi chookii kadhadhe anna ajaa'ibaa moggaan taa'ee ilaalu miilaan deemta sa'a lama dhaqeen blackboard gabatee gurraacha lama naa kennanii isa walitti dheebaadhadhee galchee mismaaraan mukarra dheeodaa barsiisee akka roobni itti roobni immoo ona manaatii jira achi keessaan kaayaa osuma akkana jennu aanaa gololchaa asraata ayyaanoo roobii amma soorama beensaa godina Arsiitirraa mana barnoota sadarkaa tokkoffaadhaa tokko hanga afurii carraa wayii dhufe. Carraa wayii hoggaa dhufe amma warri aanaa gololchaa maal jedhu wajji barnootarra jiran ijoollee achii fedhii qabdu saniif manni barnoota achi ijaaramuu qabaa jedhan. Achi amma hoggaa dhuftu achi dhufan isaanii haalli nageenyaan jiru maal jennaan nuti chookii malee qawwee harkaan qabnu maal goona jedhanii farda qopheessinee Finfinnee achi ijaarre har'a manni barnootaa san tokko hanga 8 gahee jira. Ijoolleen achi baate kaan maanajara baankiitii kaan kaabinee ta'ee jira kaan biizinasii isaatii bakka adda addaa kaan barsiisaa kaan haakima ta'ee dooktaraa ijoolleen achi hanga 8 baate kun baay'ee gaariidha. Sanbooda qubee kana wallaansoon qubee kun asitti waan gabaabduu haasofnee darbuudhaaf qubee kana yeroo sana xiyyeeffannoon qubeedhaaf kennamee haalli ittiin barsiifamaa ture
qubee dheeressanis ta'u gabaabsanii barreessuus haala seer-luga isaa eeganii barreessanii barsiisonni yeroo sana xiyyeeffannoon haalli yeroo sanatti kennamee barsiifamaa tureef haalli amma ture akkamitti ilaaltu wal biratti? Dhugaa dubbachuuf hangaafa sana ani hin baranne qubee mana barnootaa seenee hin baranne kitaaba xiqqisoo reefu isin joosanii fi dhimmootuma adda addaa irraan baradhe calanqottuu irra sii deebi'uudhaaf gaafaan calanqo dhaqeebu kutaa 12ffaa afaan oromoo kutaa 12ffaa irratti maatiriikii irra qormaata maatiriikii irratti haa kennamu hin kennamu ka jedhamu qabsoo guddaa ture. So bara 1992 irratti jalqabe kennamuun isaa. Kennamuun isaa achirra jalqabee ani immoo bara 1992tti an duraan gaafa dargii waan hin baradheef kutaa 9tti afaan oromoo hin baranne. Yoona amma osumaan jiru admission kaardiin hoggaa dhufu warra kutaa 9tti hin qareen jedhanii kiyya keessaa hambisan afaan oromoo. Moodeelii qormaataaf eeganuti qophoofne. So san dhiiseetan ergaa silaa bara 1992tti kutaa 12 fudhadha. Afaan oromoo yoon hin qoramne ta'e maal abbaa isaatiin godhe jeetiin achumaa hin bade callise. Mana barumsaa waddaan kuttanii. Dhiiseetiin deeme maatiriiksan hin qoramne. Deebeetiin bara 93tti erga ijoolleen foormii guutte boodaan boodarra dhufe suuta istaafii keessa guutee ashagee barsiisa kennee ammallee galatoonfachuu kan hin barbaadu warra dhalataa galamsootii Asraat jedhaniini. Asraat kun barsiisaa kiyya kan histirii nu barsiisa. Yoo anteen kaalaasfattan ninya afaan oromoo maanni linaasfattinno molla bilaattin nagar molteezin bilee kazii xifaanaan jedhe. Akkasittiin guutee afaan oromoo hundaa finne yeroo sanitti qubee fi wanni haalli amma jiru ani beeku amma kana sanin jiru kana kabajamoo ministeer Dr. Biraanuu Naggaatii fi kanaafaniifin dhiisa waa'ee qulqullina barnootaa irratti amma kana sani jedhee akka hooggansaatillee dubbachuun natti ulfaata. Garuu dubbiin dachii fi samii ta'uu qofa si mirkaneessuun barbaada. Yeroo manni barnootaa hin jirree fi barsiisaan qubaan lakkaa'amu jiran san ijoolleen jimmarraa baate afaan oromoo achii bahanii barsiisuu teenya takka maraachaniitu huccuu darbitee deemte calanqotti Muniiraa Jundii jedhanii warra galamsooti. Xiqqishuma waa'ee afaan oromootiif oromummaa kana yoo namni dubbate ijoolleen dhiigni isaanii ni danfa. Ilaalchi ture gaariin turre qubee irratti yeroo san. So kanumaan if jibbiteet kaatee ijoollee baashiisanii ani hin beeku yoo jiraata namni Itoophiyaa keessa akkasii dhiiftee deemtee baqattee deemtee amma Kanaadaa jirti. Na yeroo san ka turee fi amma dachiifsan. Sanuma gidduudhaan yaadachiisnanneeti waa'ee gidduudhaan immoo waa'een ayyaanaatti deebinuu laata. Waan ayyaanaatiin wal qabatu ayyaana kana keessumattuu ayyaanni Arafaa uummata musliimaa biratti baay'inaan kan kabajamudha. Ayyaana Idil Fitritti taanee ayyaana guddaa ayyaanni qalmaas kan yeroo dheeraa fudhatee hanga torban tokkotti kabajamus ayyaana kanadha. Ayyaana kana mee akkamitti yaadattu? Egaa tareefu ta hojii xiyyaa ta'ee eebbifamee boodaan itti deebi'a. Ayyaanni dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana gurguddaa uummata hordoftoota amantaa Islaamaa bira kabajamu keessaa Idil Fitrii fi Arafaan ayyaana gurguddaadha. Arafaan hajjiinis deeggarameeti kan kabajamu wanni addeessa godhu. Kanaaf fakkeenyaaf nuti dur gaafa baadiyyaa jirru gaafa ijoolleetis gaafa baadiyyaa jirrus Idil Arafaa dura guyyaa 3 hin hojjetan. Idil Arafaa booda immoo guyyaa 3 hin hojjetan. Walitti aansee guyyaa 7 Idil dabalatee hin hojjetamu. Guyyaa san waan fedhellee yoo ta'e namni yoo ta'u orruu ta'e aramte gandi achiitu sittin dhiisu. Baradoon nubbaa cabbii nutti buuftaa jedhaniin waan ta'eef ni soommanan. Dursanii soommananii hanga gaafa iidaa sanitti quraana qara'anii ni qophaa'anii ijoollee fuccuu bitamaa san booda immoo qalmaa gaggeeffama erga salaatan booda namni wal qixa namuu gammadee akka oolu miskiinaa fi hiyyeessinii fi tujjaarinis wal qixa akka gammatee oolu guyyaa gammachuu san booda ammaas raahaa godhan ammaas. Guyyaa 3 san dura hin dalagan jennee guyyaa 3 boodaa kan ammoo nyaachaa raahaa godhu. Guyyaa san duraan immoo ni soommanan hojii dhiisanii. So kun jechuun maali kan itti wal yaadan kan itti wal yaadatan kan itti wal gargaaran fi
jaalalaa fi waliin jireenya mallattoo jaalalaa fi waliin jireenyaati naannoo nan dhaladhee guddadhettis. Gara kaanii ammas boodarra waa'ee ayyaana kanatti ammas deebi'uun keenya noolu mee waan barnoota keessaniitii fi waan dalagaatti ammas eebbifamtanii booda jalqaba eessarratti hojii kan jalqabdan? Amma gaafa yuunivarsiitii Haramaayaa baradhu Coca-Cola kaampaanii kan jedhamu jira Dirree Dhawaarra biraanchii. Residence account developer kan jedhamu jira RAD kan jedhamu jira. Residence account developer jechuun oomisha Coca-Cola beeksifteet bakka bu'ummaa kennitee firii jafaa kennitaa fi warra qoodu Coca-Cola kana warra qoodu. Achi Osmaan jiruutiin sanirratti hojjechaa ture. Coca-Cola kanaan beeksisaa ture oomisha Coca-Cola kana xaarmuun saaxiniidhaan naa kafalama jechuudha. Saaxinii tokko irratti I think saantima 40 shilingii illee guutuu kana yaada gaafasanii guddaadhaa achi beeksisee tan Isuzu jimaatan amma baadiyyaatti hoggaa deemtu fuutee akka isiin icebox wajjin baradoo ka qabu kan wajjin fuutee jimaa fuudhuuf hoggaa baadiyyaatti deemtu Coca-Cola fuutee akka deemtu. Harreen ammoo jimaa baadiyyaarraa feetee ol baafte kooraadhaan saaxina Coca kana fuutee akka gaddeebitu kan xarmuusii qofa qabsiisee akkasi babal'isaa ture. Pepsi fi Mirindaa Harargee keessaa baaseetiin magaalaa Gujee jedhamtu jira Hirnaachi. Oomisha hunda achi baasee achiin ga'ee sheeriin Coca-Cola baay'ee dabalee ture. Deenis Tiitoo namichi jedhamu Saapkoo irraa dhufe South African Bottling Company kan jedhamu irraa dhufe awwadaay geesseen agarsiisee ijoolleen hoggaa kanaan guyyaa saftiidhaa qidaamee jechuudha. Sanbataa kanaan hoggaa lulluuqatan arkee we are real customers of Coca-Cola jedhaniin jeen hoggaa inni dhufe akkanatti xarmuusii ol kaasa. Achuma dirreedhaan na fidee sim kaardii mobaayilaatii fi qafoo moobaayilaati jira dur Nokia jedhanii darbanii sin cabne takka sanunda akkasin naa bite. Sana booda ergaan hojii kaniin jalqabe Ancirottiin jalqabe rabbitti araaramu amma Haji Kadir jedhamanii doonii jiranii hoggaan akkanan laalu Harargeen kun Adaamaarraa illee gaccitee jira Ciroo Dirree Dhawaarraa ol citee jira. Waa takka manni barnoota olaanaan hin jiru achi ka kolleejjiin ka dhuunfaalleen. Achitti masgiidarraa fooqii wayii kireeffannee achitti haabannu jennaan lakkii gabaan qabu achitti nama baratuun arguu naan jedhe. Anaatu itti gaafatamummaa fudhataan jeeni ni dhufnee makiinaati hottaa takkanaaf kennee muntaarboo irra kaayyadhee asiin hanga hawwii guddinaatii fi gololchaa dhummuu gahuun deddeemee hoggaan beeksisu. Kootaa biiroon barnoota Oromiyaa kennee ol barataan 600 dhufe. Kolleejjiidhaaf. Ciroo baname. Akka goon wallaallee kaampaasii lammaffaa kireeffanne achumatti. Achitti ijoollee baadiyyaatiifis bilisaan kennina. Osuma akkanatti achi barsiisnu Rift Valley University Dinquu Dayyaasaa dhufee achi kaampaasii banee gaafa sammoo anamma dhufee kantiibaa ta'ee gaafa inni dhufee banu achitti magaalaa Cirootti amma naaf yaadii fi maal ka jedhamu kan hunda lafa gaafa Dinquun dhufee kolleejjii Oromooti. Uummata Oromootiif bu'aa qaba jennee haala addaatti murteessinee kennee fi har'a immoo isaatu jira luusiin hin jiru. Osumaan achi jiruun achumaan piroojeektiin misooma manneenii Ciroo dhufe gaafa kondominiyeemii kanaa jecha achirratti itti gaafatamaa damee maayikiroo xixiqqaa ta'e achi keessa osumaan hojjedhu kantiibaa magaalaa Ciroo muudame. Magaalaa Ciroo baay'een dalagee baankii dhiigaa achitti dalaynee high school tokko immoo imbaasii Jaappaanii wajjin preparaatorii hojjennee jirra. Yuunivarsiitii Odaa Bultuun amma dhufe kanaafis bu'uura keenya jirra gaafasanii. TTC Ciroo yookaan amma jiru kanaas gaafasan kana hunda wanni jennee jirra. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaatis akkas kana hojjenne. Osuma achi jiru abbaan duulaa dhufe gaaf tokko abbaan duulaa pirezidaantii Oromiyaa turanii eebba seeftineetiitii ture. Seeftineetii kanarratti an Maammoo Usmaan gaazexeessaa jedhamu tokko jira waltajjii geggeessina. Maayikii kana baay'een jaaladha. Amma waltajjii hoggaa geggeessinu maali wabii nyaataa kana keessa ergaa fuunee isa wajjin hoggaa wal jalaa fuunu akkanuma Abarraa Hiluutti ture gaafa sana OBN fi biiroon beeksisaa Oromiyaati akkanuma laaleet mucaan kun maal hojjetaa jennaan bulchaa godinaatiin kantiibaadha. Kana maal gootaa kantiibaa gootee rakkistaanii maaliif ol hin finne jeeni waajjira beeksisaa fi qunnamtii jedhama gaafa sanii itti aanaa godhanii achi godina Harargee lixa osumaan achi hojjedhu
Alamaayyoo Atomsaati biyyoon itti haa tolu gaafa san kominikeeshinii Oromiyaatiitti online nu geessanii achillee injinee deebinee osuma achi tajaajiluuti rakkoo wahii uumamee rakkoo uummataa san gabaase hawwii guddinaa irratti horiin baay'ee dhumnaan hin gabaase kun maaliif nu gabaase maal jedhanii warri dubbiin hin galiniif xiqqoo wanni jedhanii gaafa sana itti gaafatamaan keenya Alamaayyoo Atomsaati achi maqaa deebinee aadaa fi turizimii irra nageessan achirraa amma fuudhanii aadaa fi turizimii irra nageessanii asirratti wanni dubbii barbaade amma aadaa fi turizimii jechuun bakka namni ramaddii dhabe itti ramadamu godhee ilaala namni duraan akka riisaayikil biinii keessatti darbamee jecha achi dhayinaan waa lamaan hojjedhan tokkoffaa giddugala sirna gadaa itu caffee odaa bultum hirmaannaa ummataatiin akka ijaaramu karatti dhaabbatee ture isa sanni ijaarre galma abbaa gadaa odaa bultum lammaffaa immoo maal hojjedhe hawwisoo odaa bultum tan jedhamtu aanaa hundarra qadareen godina irratti hojii misoomaa hojii maalii kana hojjechiifnaa daddaraaroo ture ijoollee keenya gaafa san tokkoffaa kan bahanii achitti osuma kana hojjennu baaletti yaamamne walgahii maammajjiloo hoogganaa biiroo aadaa turizimii ture mee nama tokko nama jabaa muuxannoo kennuu danda'u godinaalee keetirraa nama tokko jedhanii warri federaalaa na bilbilanii Harargee lixaa irraa baalee akka dhuftu naan jedhan baalee dhaynee achitti adoolessa keessa naf fakkaata ittilleen qophoofne waan akkasii seetii ani hojuma hojjenneen ibse gaafa kaan anumaa achi jiru waajjira muummicha ministeeraatitti akka gabaasa gootu tekstiin jedhu dhufe aboo ani kana maaliin beekan Daawud Kabiraa ta'uun oolu waan namachi kana wanni na godhuun qabu jee Daawud jaan kajamu tokko ture Somaalee itti aanaa ministeera aadaa fi turizimii ka ture an isaanii immoo akka biyyeetiin Aliyyii Khaliifaa tokko gaafannaan dubbiin dhuftee tanumaa kootu naan jee warri godinaa Obboliyyuu Mareefaan gaafa sachi bulchaa turanii Ornella kiyya guutanii Asteer Maammootii dawwale maayyee waajjira Opiidiyoo irraa barbaadamee jira ergaa jetteeni achi dhufeen osoo naannoo irra dalageen federaalatti Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa bineensa bosonaa tahee achirra waggaa 4 fi walakkaan hojjedhee waggaan dhufu amma gaa ijoolleen na duubaan dhuftu yoona nama achirra kufe hooggansi na duubaan godina irraa dhufee ol dhufu hin jiru karra cufadheetiin akka nama qormaata kutaa 12ffaa qoramuu deemutti tarsimoo fi waliigaltee addunyaa kana hunda qayyabadhe guyyaa sadaffaatitti London walgahii yaamame akkuma muudamtaan guyyaa sadaffaatti wanni sadaffaa ji'a sadii booda amma paaspoortii barbaachisaa paaspoortii baafadhee Dr. Tewoodiroos Adaanoo muummicha ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ture isa wajjiin deemama amma paaspoortii xiyya qopheeffadhee mire ispoonsara wayii argadhellee amma ka'een tikkeetti naa dhufe ganama deeme sa'a sadiitti xayyaarri boolee hoggaan dhufu shufeerri paaspoortii qabattanii waan hunda qabattanii minaan jennaan paaspoortii inni barbaachisaa hin jeen mana jirti deebi'ee fuudhee fidee amma hoggaa fidu viizaan qabdu ammas edaa viizaatti dhawan amma hoggaan kaawuntarii bira ga'u viizaan meessa jiraa naan jette viizaan maalii amma hoggaachi bilbilu imbaasii Ingilizitti yeroo san Keeniyaarraa rasii kennanii an amma kiyyan jiru ogguma san guyyaa maqaan keenya dabreeti guyyaa jimaataa dhaqqabe imbaasii as dhaqqabe Keeniyatti ergamee ture mucaan isa bira geessan osoon dabarsin sa'aan 11 walakkaan ga'ee hojii irraa ba'e guyyaan kun amma gaafni an dhaqu wiixata silaa kaniin an deemu wiixata akkas ta'e hoggaa isaan sa'aatii biiroo seenanii asii nuti bilbillu dafanii hoggaa isaan achi koominikeet wal godhan xayyaarri ka'e daqiiqaa 30 booda iimeeliin naa dhufe on arrival visa akka Heathrow airport Londonin naa kennamu tikkeeta kiyyarra deebanii buuk godhanii achi naa erganii wiixata ooleen kibxata guyyaa guutuu oolee halkan sa'a 7 walakkatti asii ka'ee London dhaqe guyyaa lamataatti guyyaa taadus deemaa ture isaan booda akkasitti tikkeetii dhabee gaafa san halkan ka'ee deemee dhaqee achumaan osoo jennu waan hedduu hojjenne kaayii ambaasaadara arba Afrikaati anamma asachituun gayidi achitti bee maal argitani maaltu sin aballiillee osoo hin fudhatin hin deebi'esan amma hoggaan achi dhaqu an aballiin fudhatanii tanaas hin beeku asiumaan arganne dhaabbanni achi ispoonsara na ta'e sun Stop Ivory jedhama Millennium Glaster Hotel jedhaniiti
ministeeronni hajaa alaa qabatan isa sannaa qaban achumaan Tewoodiroos wajjinis waan tokko tokko akka ol mari'an. Achitti inisheetivii tokko achitti laawunchi goone achirratti osoo jirru inni amma Dr. Tewoodiroos achi as deebi'e guyyaa 3 booda. Ani edaa jarri guyyaa 3 sana achi fixadhee guyyaa 6 fixadhee san booda guyyaa 5 isaa wajjin turree waan hunda nagarsiisanii san booda naga ceelchuuf achi dheeraadha tikkeetni kiyyeedha. Tikkeeta kiyya fuutee protokoli Dr. Tewoodiroos fuutee deemtee waliin nuuf wanni gootee makiinaan nu fuutee jarri gaafa aballi naa kafalu hoteela dhufan Daawud Qaata Finfinnee gale. Iimeelii naa godhan. Eessa jirta maal akkana hin fudhannee naan jenaa gaafa Finfinnee dhuftu bakka suufa naa bittee dhufta jeenii. Suufa osoo hin fedhin jechuun suufa 4 naa bittee dhufe asuma saayizii inni na gaafannaa markaatoo dhaqeetiin mattaramee ergeefi suufa kalarii adda addaa MNDS kayyoo የእንግሊዝ ሱፍ ይለብሳል ዳውና እንጀቻ ተረፉና ከስል waadu denne mee achi keessatti abbaa taayitaa bineensotaa fi bineensota bosonaa kana irratti yeroo turtanii waggaa 4 achirra turtan kana irratti maal waan jajjaboodha isin jettan maaltu hojjettan yeroo sanatti fakkeenya waa 3 hojjedhe jee yaada 4 waa 4 hojjedhe jee yaada akka nama tokkotti kan maal akkanan hojjedhe gaana qaama biraatti silaa ka ibsu jalqaba gaafaan godina irra ture warri federaalaa kun achumatti orrarra'ee hafa malee walitti hidhamiinsi naannolee wajjin qaban maali jennee gaafachaa turre. An akkumaan dhufeen Baaletti namnummaan Baalee itti gaafatamaa akka ta'u. Naannoo Amaaraatti achuma sameen irratti dhalataan naannoo sanii kan uummataa walii galu achitti akka ta'u hooggantoota naannoo walii dubbanne. Akkas goone ijoollee Arsii Nageellee Sanqalletti achuma Baalee irraa ijoollee paarkii Baalee irratti naannoo Alixaash jedhanii naannoo Qaaraa Sameen Gondar kajamu irratti akkasitti kana fi leenjiin hoggaa dhufees waruma federaalaa qofaat deema biyya ala. So maaliin godhanii warri paarkii qabu Oromiyaa, Amaaraa fi Dabuubii yoo namni 6 dhufe naannolee 3 tokko tokko kenneetiin ka nu bira nama 3 godhee akkasitti leenjii akkas godhaa turre walitti hidhamiinsa kana uumne tokkoffaa. Lammaffaa biyya kana keessatti paarkiiwwan biyyaalessaa kan jedhaman kan mootummaa federaalaatiin bulan ka qaama seerummaa qaban 2 qofa waggaa 47 guutuu kan jalqabaa paarkii biyyaalessaa Awaash bara 1959tti ajaja Haile Sillaaseetiin kan hundaafame isatti aanee paarkii biyyaalessaa Gaarreen Kaabaati. So isaan kana irra deebinee daangessinee bara 2007tti amata 47 booda paarkiiwwan duraan jiran 7 mana marii ministeerotaatiin akka isaan qaama seerummaa argatan godhuun milkaa'ina lammaffaati. Sadaffaa irratti paarkii biyyoolessaa Gaarreen Kaabaa Afrikaa keessaa hamba addunyaa UNESCOtti kan galmaa'e iddoo uumamaa ka jalqabaati. Garuu dhiibbaa irra ga'e waggaa 22 endangered list keessa ture. Isa kana naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan koree dhaabbii paarlaamaa wajjin ta'uudhaan ministeera maallaqaa wajjin ta'uudhaan akka goonee ministeera aadaa turizimii wajjin taane waggaa 22 booda ulaagaa san guunnee akka inni adagaa keessaa ba'u goonee jirra. Afuraffaa irratti immoo nuti akka waliigalaatitti Oromiyaan hafee Itoophiyummaanu paarkii fi bineensa bosonaatiin waltajjii addunyaa irratti beekamtu turte. Kana waltajjii adda addaa hirmaachuudhaan koree adda addaa keessa galuudhaan Itoophiyaan akka beekamtu kana qabaachuusi waan afran kana hojjedhee yeetan amana. Yeroo abbaa taayitaa bineensota bosonaa taatanii turtan sanatti jechuudha. Wanti addaa isin argitan qabeenya biyyattiin kun qabdu kan osoo hin beekamiin ture waan addaatu xiyyeeffannee argateettanii isin hubattan maaltu jira bee? Tokkoffaa wanni an arge rakkoon gurmaa'insa manneen hojii asirratti hojjetanii jiraachuu argeen jira. Fakkeenyaaf amma abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa kan jedhamu kun amma federaala qofarra jira. Naannoo irraa waan kan jiru.
san ta'uu qofaa isaatii miti. Waggaa 20 keessatti waggaa 40 keessatti yeroo 20 ministeerota 9 wajjin yeroo tokko waliin makamaa, yeroo takka adda bahaa, yeroo tokko sadarkaa garee gabbu'aa, yeroo takka daayirektara ta'a, yeroo takka mamraa ta'a. Gibirinna ministeerii keessa olii gad deemaa ture. Aadaa fi turizimii jala dhufee eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa jala dhaqee amma immoo turizimii jala galee tasgabbiin qabu jecha. Lammaffaa bajanni isaaf ramadamu xiqqaa waan ta'eef, loojistikiin inni qabu xiqqaa waan ta'eef bu'aa turizimii bineensa bosonaarraa biyyi kun argachuu qabdu hin arganne Itoophiyaan ammallee argachaa hin jirtu. Keenyaa yoo dhaqxe paarkiin tokko awuroopilaanii fi helikooftara meeqa qaba makiinaa dhiisi. Keenya immoo iskaawutiin keenyaa kazaraadhaan eegaa paarkii. Xiyyeeffannaan kenname hin turre jecha. Walumaa gala turizimiidhaaf jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in. Isa kanarraa fayyadamaa ta'uuf turizimiin uumama bu'uureeffate biyyoota addunyaa irratti warri milkaa'an nuti jennuun Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Bootiswaanaa, Zaambiyaa fi Saawuz Afrikaa illee yoo fudhattu taate Ministry of Environment, Forest, Wildlife and Tourism jedha. Kun hundi bakka takka jira. Qaama tokkoon hoogganama. Keenya mee ilaali bakka inni jiru. Eegumsi naannoo bakka biraa jira. Bosonni bakka biraa jira. Hedduminni lubbu qabeeyyii bakka biraa jira. Bineensi bosonaa bakka biraa jira. Turizimiin bakka biraa jira. Facaadha jechuudha. Silaa bakka tokkotti qindaa'eetu bakka tokko qindaa'ee hoogganame itti fufiinsaan bu'aan irraa argamu ni argama ture. Yoo ka Oromiyaatti dhufnu immoo ka Oromiyaa kanaa olii. Oromiyaan qabeenya uumamaa qabdu. Laggeen bosona, bineensa bosonaa, iddoowwan seenaa qabaattus bineensota biyya kana keessatti beekamoo ta'anii fi marartoo ta'anii endemic species jennuun qabaattus hagas maraa miti. Paarkiin maan isiin qabdu dhaabbata bosonaaf bineensota bosonaatiin kan hundaa'e paarkii biyyoolessaa gaarreen Arsii, Booranaa fi Dhaatii walal malee waggoota dabran keessatti paarkiiwwan qabdu. Abiyaataa Shaalaa federaala jala jira. Baalee federaala jala jira. Baalee amata 14 guutuu tentative listii keessa ture. UNESCOtti waan galmeessite takka illee qabdu Oromiyaan. Jijjiirama booda ka amma hooggansi qabatee Oromiyaalleen inisheetivii misooma paarkii fi ikooturizimii jettee kabajama pirezidaantiin labsanii paarkii 24 fi ikooturizimii 18 waggaa 2 keessatti adda baanii akka hundaa'an kallattiin kaamee irratti hojjetamaa kan jiru amma. Turizimii irraa hoggaa kan taane taate turizimiin biyya kanaa ammallee gana daaddee miilaan deemaa jira jechuu dandeenya jecha. Akkuma seektara diinagdee hiyyummaa hir'isuu tokkottuu hin laalamu ture kanaan dura seektara diggisiitii fi seektara sargii, seektara wannoota ayyaanaa ta'u godhee ilaalchi namaa. Erga jijjiiramaa booda Dr. Abiyyi dhufee booda seektaroota 5 hiyyummaa hir'isan jedhamanii turizimii hoggaa akkasii kaamu akkam hiyyummaa hir'isa jedhee warramameetu jira jecha. Hojjeteeti ka'umsaaf agarsiise. Sanirraa ka'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaatis Komishiniin Turizimii Oromiyaa hojii beeksisaa fi dhaadheessa gabaa akka hojjetu kophatti adda baasee bara 2012 erga hundeessee booda Itoophiyaatti turizimiin maal akka ta'e beeksise. Komishinii Turizimii Oromiyaatti yoo jenne viizit Oromiyaa kana ittiin qaanfannu maappii turizimii Itoophiyaatiif addunyaa irratti kan baase Oromiyaa bakka namni itti buqqa'u bakka jibbansaa godhee warra ilaalcha jallaadhaan Oromiyaa ilaalaa ture hunda misaala viizit Oromiyaati ka sirreessee karaa qabsiise jennee yaanna. Kanarraa ka'ee anilleen irra kan itti aanaa komishiinaraa ta'e inisheetivii sanii fi dhimma kan itti fufsiisuudhaaf carraa kan harkadhee amma uummata kiyya qabadhee kallattii mootummaa qabadhee hojjechuudhaaf kan as dhufe kana walumaa galatti seektarri turizimii uumama irratti hundaa'ee Itoophiyaa keessatti ammayyuu ganaa isaa fa'aa kan jiru qaban. Waan baay'ee kaasuu dandeenya. Waan osoo gara viizit Oromiyaa yookiin immoo Komishinii Turizimii Oromiyaa kanatti son dhufin waan arbaan wal qabatu tokko irratti hojii isin hojjettanii xiqqoo kaasneet gara sattaanutti dabarraa. Arbaan wal qabatee hojii isin hojjettaniin Keeniyaa irraas beekamtiin isinii kennamee hojii sana irratti wanti isin hojjettan maaltu jira? Waan sanarraa xiqqoo nuu ibsaame. Tole akkuma isin jee gaafa London dhayne sana African Elephant Range State waan jedhamu jira.
Elephant Protection Initiative kan jiru tokko dhaabne biyya 5 taane. Itoophiyaa, Chad, Gabon, Botswana faa wajjin taane, Tanzania wajjin taane biyyoota 5. Elephant Protection Initiative jechuun high level result oriented African led African kan gaggeeffamu high level kan ta'ee fi bu'aa irratti kan hundaa'e sanyii arba Afrikaa balaarraa baraaruudhaaf jenne. So achira dhaabbanneet waliigalteen keenya maali daldalli ilkaan arbaa haa dhaabbatu kan jiru qabanna turre achirratti Itoophiyaan daldala ilkaan arbaat irratti uggura akkuma gootetti itti fufti. Ilkaan arbaa sababa adda addaatiin walitti kuuftee kuusaa keessaa qabdu immoo ni barbadeessite kan jiru haasawa godhee ture Dr. Tewodiroos Itoophiyaa bakka bu'ee. Achii dhufnee ooditara addunyaa yaamnee Federal General Auditor gaafa san gammachuu dhiphisoo ture achirraa namatti goonee mana marii ministeerotaatiin mirkaneessinee waggoota 30 ka walitti qabamaa ture toonii 6.1 ilkaan arbaa gullallee irratti walitti qabne pirootokoolii qopheessinee bakka taajjabdoonni addunyaa jiranitti ooditaroonni addunyaa jiranitti itti aanaa muummicha ministeeraa kan turan Dammaqee Mokonnin muka dheeraa carqiitti marree gaazeetti dhabnee achitti inni ibidda akka itti qabsiisu goonee achitti miidiyaa addunyaa 170 bakka argametti barbadeessine maarchii bara 2015 jecha. San booda amma kan hoggaa hojjennu addunyaan deeggarsa akka nu gootu African Elephant Action Plan qopheessine. African Elephant Action Plan kajamuutu jira sanirraa kaanee ka Itoophiyaadha ammoo Itoophiyaan Elephant Action Plan jennee ka waggaa 10 qopheessine. Gaafa san jecha abbaa taayitaa eegumsa bineensa bosonaa taane. So isa sanonnoo goonee isa gaafa ilkaan san gubnu fandii adda addaatiin nu dhufe kanumaan osoo jirru African Elephant Coalition kan jedhamu biyya 34 kan qabu dhaabbate. Action Plan kan hojiirra oolchuudhaaf. Isa kana keessattis miseensaan ture koree hojii raawwachiiftuuti gaafa nan achirraa ka'u immoo hojii waliin jalqabne kun akka itti fufu jedhamee African Elephant Coalition Keeniyaatti walgahii isaa Juun bara 2017 geggeesseen African Elephant Ambassador to African Union African Union keessatti dhimmi arba Afrikaa akka ajandaa ta'u akkaan hojjedhu gaafa isa walitti qabduun Keeniyaadha coalitionii kanaati. Ambassador arba Afrikaa godhanii bakka na buusanii san booda waltajjii Shamooja Londonii fi South Korea illee dhimmuma kanaan deemeetiin jira jechuudha. Mee carraa kanaan Itoophiyaa keessa arboota jiraniif xiyyeeffannoon godhame jettanii yaaddanii fi wantoonni yeroo san hojjetaman maaltu jira? Arbi hoggaa jennu Itoophiyaa keessa arbi iddoo 8 jira. Ethiopian Elephant Range Site ka jennuun Gaambeellaa, Oomoo, Cabaraa Curcuraa, Qaaftaa Shiraaroo Tigraay keessa, Baabbilee, Gurraa Fardaa jennee akkana maqaa dha'uu dandeenya. Kanaaf arbi Afrikaa qofa osoo hin ta'in arbi Itoophiyaa waggoota 1980 fi 70 keessa baay'ee qabdi turte sanyii arbaa. Bakka duraan arbi jiru bakka amma magaalaan jiru jira maqaa dha'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma Harargee lixaatirraa karaa Dirredhaa waggaa deemtu arba rakkattee bakka jentu jira. Arba rakkattee jechuun arbi garasii garana karaa magaalaa jiru as deemuuf waggaa deemu qaawwii keessa seenee achitti rakkate. Laga arbaa jennee jira aanaa ciroo keessa. Laga arbaa jechuun bakka arbi jiraatu jechuudha. Arrammoo arbi hin jiru Jimaa fi Bunaa jiraachi. Awaash arbaa magaalaa jentu jiras. Arbaa tochi ture jechuudha. Arbaa guuguu jechuu dhageessemi. Guuguu jechuun tapha arbaati. Bakka arbi itti arbaa guuguu jechuun bakka tapha arbi itti taphatu jechuudha. Arbaa guuguu keessa hin jiru. Kanaaf sanyiiwwan addunyaa tanarratti bineensa addunyaa tanarraa dhabame keessa arbi Afrikaa balaan irra jirtu keessaa tokko isa kana. Akka Itoophiyaa yoo kan fudhannu taate arbi haa jiraatu malee arbi sanyii addaa ta'e kami jennee ilaaluun barbaachisaadha. Arba Baabbilee arbi sanyii addaa. Afrikaa bahaa qaccee sanyii Afrikaa bahaa janiitu jira. Sanyiin arbaa kun amma keessan seennu saayinsii isaati. Isa qofaatu hafee arbi Baabbilee yoo kadhabamu taate foddaan addunyaan itti qaccee sanyii arba Afrikaa hafte itti ilaaltu cufamte jechuudha.
Kanaaf xiyyeeffannoon arbaaf qofa osoo hin taane paarkiif godhamuu akka Itoophiyaatitti rakkisaadha. Ni qotama paarkiin keessa namni qubata. Horii keessa yaa'a waan adda addaati. Ammatti garuu san itti fufa amantaa jedhuun qabu xiyyeeffannaa mootummaan amma eegumsa naannootiif giriin leegaasiidhaaf turizimiidhaaf kenne osoo arbaa fi paarkiin eegne osoo bosona kunuunsine guddina turizimiitii fi diinagdee turizimiin hin cimsa jechuun waan hin danda'amneef sanumaaf na fakkaata amma inisheetiiviin ikooturizimii illee dhufe ikooturizimiin mataan isaa hiikoo konzerveeshinii qaba. Haala saniin ilaala. Biyyoonni biraa kan irraa fayyadamaa jiran biyyi biraa fakkeenyaaf arbi narra kutee jira, arba akkaan godhu wallaalee narraa fuudhaa je'eeti Jaappaan faa Jarman faa wajjin ka dubbataa jiru jira mootiin Afrikaa. Nuti immoo arbi keenya agaafaan federaala irra jiru sani General Elephant Census Survey waan jedhamutu jira. Elephant Without Borders dhaabbata jedhamuun gaggeeffamee Seepteembar bara 2016 Ameerikaa Hawaii irratti Honolulu irratti waltajjiin idil addunyaa tokko guyyaa 15 anis irra hirmaadhe achitti gaggeeffame arbi Itoophiyaa keessa jiru 2190 ture gaafas 2190 sanii as kan du'e illee jira kan dhalate illee jira amma waan irra jiru beeku garuu rakkisaadha 700 fi sanii ol qabatte turte akka Afrikaatitti kan amma jiru miliyoonota meeqa keessa deemame tora 400 fi 700 kan qabdu Afrikaa keessa kan jiru hanga gaafa Seepteembar saniitti sanii as adamoon arbaa baay'ee gaggeeffamaa waan tureef haala qabatamaa amma jiru an beeku Itoophiyaa keessatti tora 70 waan akkasii 80 ture bara 1980 keessa Seepteembar 2016 irratti garuu 2190 akka ta'e almost gara dhumaatti irra ga'eera jechuudha. Kanaaf akkasii waan akkasii mul'isa jechuudha. Ayyee gaatoo naasofna inni waan hedduu jira ganaa bakki isin hojjettanis bakkoota 20-30 akka hedduudha federaala irraa kaasee hanga naannootti hanga godinaatti yoon kaasna ta'e waan baay'ee jira waan baay'ee kaasuu dandeenya. Qophii keenya biraatiinis itti deebi'uu dandeenya yeroo biraa wal argine kaasuun abdiin qaba. Akka Oromiyaatti jechuudha. Turizimii Komishinii Turizimii Oromiyaa keessatti ikooturizimii damee ikooturizimiiti irra jirtanii hoogganaadha achirrattis Oromiyaan bakka amma xiyyeeffannoon bakka sana argachuu qaba jettanii yaaddan maaltu jira akka Oromiyaatti? Galatooma gaafii yeroodhaati kuni yeroo ammaan kana akkuma isin agartan seektaroota 5 hiyyummaa hir'isan jedhee mootummaan irratti hirkatee abdii godhatee karoorfatee hojjetu keessaa tokko turizimiidha damee turizimii. Kanaaf sadarkaa federaalatti tarkaanfii fudhatameen ministeera aadaaf turizimii jedhamaa kan ture ministeerri turizimii if danda'ee bahee dhimma turizimii irratti akka hojjetu godhamee jira. Bifuma wal fakkaatu mootummaan naannoo Oromiyaa illee hatattamaan tarkaanfii fudhateen inumaa dursee jecha bara 2012tti mootummaan naannoo Oromiyaa komishinii kan hundeesse ministeerri turizimii bara 2014 irratti wanni booda hundaa'e filannoo booda komishiniin turizimii Oromiyaa hoggaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa duraan ture waan bal'aa hojjetee jira waan dhaloonni hegeree ragaa bahu. Mootummaan qorannoo afaaniitiif qorannoo seenaatiif bajeta kaapitaalaa ramadee hojjete Itoophiyaa Oromiyaa malee hin jiru biyya kana keessa. Giddugalli aadaa Oromoo kan agartu kun mataan isaa qabeenya guddaa uummata Oromooti. Kanaaf galata guddaa qaba biiroon aadaa fi turizimii. Turizimiin biyya kanaa mataan isaa aadaa fi seenaa ofirratti kan xiyyeeffate waan ta'eef karuma kaabaati kan deemtu turistiin biyya alaatis yoo agartu taate. Kanarraa kaa'amee komishiniin turizimii Oromiyaa dambii lakkoofsa 211/2012 gaafa hundaa'u qabeenya Oromiyaa dhukatee ture ifa baasuu beeksisuu fi dhaadheessuudhaan seektara kana akka ceesisu ergama kennameef. Ergama kan hoggaa kennamuuf ammoo humna nama xiqqaadhaan nama dalaguu danda'u garuu humna xiqqaa qabate dargaggeeyyiin kan guutame kalaqaan teknooloojiidhaan kan guutame jedhamee akkasitti hojjetamee hojii waggaa 4 dabran waan achi jiruuf qofa osoo hin taane alallee teessanii isinis kanuma viizit Oromiyaa irratti yaada isin dhiisaati eejaa fi bakka biraatiis yaadni kennamaa jira. Oromiyaa ilaalcha Oromoo fi Oromiyaa irratti namni qabu shift godhee jira. Viizit Oromiyaan Google Earth irra seentee aadaa nyaataa fi uffata aadaa keenya seentee arguu dandeessa. Namni dhufeen isin wajjin hojjenna jechuu viizit Amaaraa, viizit Affaar, viizit Sidaamaa akka uumamu godhee jira.
promotion kanaan hangas deemnee jirra kalaqa adda addaa teknooloojiidhaan digitaalaayizeeshiniidhaan deemnee jirra. Oromiyaan bakka namni akka seenaa argama bunaallee jijjiirree jirra jecha amanuu dadhaban. Bunni kan argame Oromiyaa keessatti hoggaa jennu warra nu mormuu ture. Tuur opereetoroota biyyi kun ni qabna jettu fuudhee torbaan tokkoof komishiniin turizimii Oromiyaa kara Jimmaa geessee bakka argama bunaa hoggaa jiimbaankii hunda agarsiisu akkasitti amananii har'a piroodaaktii adda addaa wanne jirra mandarri addunyaarra badhaafamu akka Leephis akka Daabbaa Dodolaa akka Wancii Best Tourism Village jedhamee beekattiin kennamu dabalee jira. Mrs Tourism Oromiyaa Tourism Awardidhaan maqaama adda addaatiif kanaan sochiin uumamee waan gaarii hojjennee jirra jenna. Osoo kun jiruuti amma asirra deebi'ee initiatiivii kabajamoo pirezidaantiitiin ikooturizimiin komishinii turizimii jala akka bulu godhame. Komishinara itti aanaan akka hoogganamu jedhame. Paarkiiwwan 24 ammoo dhaabbata bosonaaf bineensota bosonaa Oromiyaa jalatti akka bulan. Dhimmoonni magaalaa irratti hojjetaman hoteela sadarkaa hoteelaa kennuun sadarkeessuun qulqullina achirratti carraa hojii uumuun kun ammoo komishinii turizimii Oromiyaatiin akka hojjetamu jedhamee magaalaa 23 irratti amma banamee jira jechaadha caasaan komishinii keenya. Kana jechuun komishiniin keenya har'allee hojjetee fixe hojii turizimiif hojjetamuu kan jedhu hin qabnu. Hojiin turizimiidhaan hojjetamu addunyaa wajjin deema. Fedhii addunyaa wajjin deema. Ekspiriyaansiidha dhimmi turizimii waan ta'eef kanarratti turizimii gara ikonoomii jijjiiruudhaaf ammoo hojjechuu qabna jecha. Beeksisaa fi misooma turizimii wal madaalawaa ta'e geggeessaa. Turizimiin ammoo kara ikonoomii maaliif mootummaarree seektara hiyyummaa hir'isu seektara guddina fidu waan je'eef isa san mirkaneessuudhaaf turizimiin keenya ikonoomii ta'uu qaba jechuudha. Irreechi keenya ikonoomii ta'uu qaba jecha. Kanaan dura namni hoggaa masqala jammaltu si keessa dhufati. Ximqata hoggaa janeessaa si keessa dhufa fakkeenyaaf Gondari. Miti Itoophiyaa keessa hoggaa ximqata jettu. Waanuma daawwannaa jedhamu sammuun namaa waan googiliirra waan jirus wantoonni daawwannaa waan turizimii wal qabatu dur kaabumatti. Kaabatti. San qofa osoo hin ta'e amma ximqata fudhadhu amma ximqata hoggaa jame Gondari faranjiin addunyaa hundi kan deemtu. Nuti har'a ammoo baatuudhatti. Baatuu irratti haroo baatuu irratti jalqabnee achirratti fixuu jalqabnee garas deemamaa jira ka galaana. Ximqatii fi wancii jennee wancii irratti immoo barana jalqabamee jira. Guksiin fardaa sandaafaadhaa kaati beektu farda salaalee farda goototaa. Adwaa muuzeemii hodha ixarraan tana jeneraalota saglan keenya kokko urjii isaanii uffatanii achi keessa kun salphaa akka dhufe sitti hin fakkaatin. Gatiin itti kafalamee dhiiga qeerroo fi qarreessantu jijjiirama mootummaa jijjiiramaa kana fidee mootummaan jijjiiramaa kun ammoo waan biyya jijjiiru ni yaada jedhee waan yaadeef turizimiilleen sababa san ol ka'e malee akkuma dur silaa waajjira diggisii nuun jechaa turan jechuudha. Irraan tana kana jennee hoggaa jennu immoo ikooturizimii irra wanni nan jechuu barbaadu ikooturizimii waa sadii irratti xiyyeeffata. Tokko conservation education kunuunsa qabeenya uumamaa footprintiin isaa kan naannoo hin faalle aadaan hawaasaa faalamuu qabu aadaa hawaasaa kabajee aadaan hawaasaa sammataan isaa hawwata turizimii tourist product ta'e hawaasni achi keessatti hirmaate hirmaannaa isaa saniin turistiin dhufe sanis gammadee walitti araarsinee win approachidhaan namu wal qabatee kan itti guddatu jechuu waa sadii qaba. Environment conservation, community commerce jechuu waa sadii qaba jechuudha. Ikooturizimiin komishiniin keenya iddoowwan 18 akka bulchoggaa godhamu amma boordii hundeessinee jirra. Dheenyuun kan haroo carcarii agartanii jirtanii ijoolleen qurxummii oomishuu jalqabanii jiranii dhimmoota kana sona dabaluu danda'an irratti iddoowwan jiran irratti sona dabaluu ka daandii hin qabne daandii hojjechiisuu fi saayinpoostii namni karaa kamirra deema amma hambarichoo jedhaite sadarkaa 177 qaba gaara kakortu. Qaara qundudoo irra kana godhuu qabna. Tulluu cuqaalaa irra kana godhuu qabna. Ikooturizimii kana irratti abbootii gadaa duraan luba baanii fi hooggansa fuunee geessinee ture Shawabaatii fi Liban cuqaalaa irraa. So komishiniin turizimii Oromiyaa amma tokko beeksisa turizimii promooshinii fi misooma wal gichisiisee oofuu fi turizimii ikonoomii jijjiiruu rakkoo hudhaan as keessa jiru immoo turizim faayinaansiin rakkoo guddaa bajeta mootummaatiin kan hojjechuu hin dandeessu. Private sectoriin as keessa galuu qaba. Hawaasni naannoodha abbootiin qabeenyaa mootummaanis agarsiisuudhaaf akka pilot test waan tokko agarsiisee amma fakkeenyaaf Oromiyaa beeksifne yoo
akkuma muummichi ministeeraa sadarkaa federaalaatti bakka adda addaa filatee godhu kana mootummaan naannoo Oromiyaa riiskii fudhatee iddoo filatamoo irratti invest godhee akka pilot test yoo kan agarsiifne taate beeksisni keenyaa fi misoomni keenya yoo waliin madaalle taate rakkoo waan ta'uuf kanarratti xiyyeeffannee hojjechuudhaaf marxifannee kaanee jirra. Abbootiin qabeenya isaaniitiin, hayyoonni keenya yaada isaaniitiin, dargaggoonni keenya kalaqaa fi dandeettiidhaan, hawaasni keenya immoo waan qabuun, miidiyaan ammoo waan nuti beeksifnu nu gargaaruudhaan nuti marxifannee kaanee jirra. Isinis nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Hayyee galatooma. Egaa obeessi durumayyuu waan aartii fi aadaa seenaa irratti waan akkas turizimii irratti durumayyuu hojjetaa jira. Ammas isin wajjin hojjettanii waan galdaan illee wal faana hojjechuudhaaf qophiidha isiniin jenna. Mee gara ayyaanaatti, guyyaanis guyyaa ayyaanaatti waan ta'eef haasaa qofaadhaan hawaasa keenya dadhabsiisnu jenneetu seenaan keessan illee waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu asitti game guyyaa ayyaanaa kana ijoollummaarraa kaasee maalii yaadattu, maal mudannoowwan jiran waan nyaataanis wal qabatu haa ta'u waan huccuudhaanis wal qabatu haa ta'u waan ayyaanaa wal qabatu mudannoowwan isin qabdan haala hojiidhaan dabarsuus haa ta'u ayyaana kana irratti waan isin inni irraanfanne wanti isin yaadattan. Amma gaafa ijoollummaa kiyyaan ayyaana kana akkasitti kabajuudhaaf akkuma ganti kabajuttiin kabaja malee huccuu tanaannaa bareedaa sannaa bitii abbaa kiyya maal jechuudhaaf carraa akkasiin argannan iyyataamummaan guddadhe. Abbaa kiyya dargiitu narraa ajjeese iyyataamaa ta'een guddadhe. Humnuma maatii kiyyaatii fi namoota na gargaaraniitu na barsiise. Anis akkasuma if gargaaraa as gahe. Galata rabbii alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Garuu waan yaadadhu keessaa ayyaana irratti ishaashoo ishambar waan jedhamu jira. Dur yeroo akkanaa kana ishaashoo jennee waan cabsan tokko jira. Ishaashoo tana fuudhaniiti daaraa fi buqqee walitti kaaniiti galgala dargaggeessi dhufee manaa gad darbanii fi ishaashoo tana cabsa. Kana anaayyoon tiyya durban qabdu durba lama qofa qabdi. Takka heerumtee takka ganaa ijoollee turte. An guyyaa karra mana cufadheetiin dhakaa daakaafan duraan wafcoon hin jiru haadha tiyyaaf. Mooyyee sinantuma galgala shamarran ollaa wajjin ji'atti baaneet isaan waliin wanfala walis seenee mooyyee tumna. Kanaan an amma ijoolleen ishaashoo dha'u jirti. Toomaa kaasii tumamuu jira. Midhaan tumame kana fuudheetiin gingilchee fuudhee kaafee asittiin as deebisa jee anaa gattaa'e. Toomaa akkanatti lantalanii fuudhanii hoggaaf toomaan harargee guddaa hoggaa akkana gaggoona jedhan bakka kana na dhawan. Shamarran bakka kana na dhawanii sannan yaadadha. Ayyaana ishaashoo janii jira yeroo akkanaa kana wanni godhama. Ayyaana arafaatiin wal qabatee namni guyyaa arafaa hin quufin amata guutuu beelawaa waan jedhamu tokko jira dur. Kanaaf maal goonaa killee tana walitti qabneeti killee lukkuu tana. Ishii kana fuunee markajaa janiin kitili sibiilaa kana affeella beektaa. Affeellee san booda isii kana qaceelloo basheessinee nyaanna. Hanqaaquu. Gaaf tokko kana qopheessineeti achi keenyee amma bishaanii waraaba jee bishaan eela dhaqanii waraabanii buqqee fudhee bishaaniin ayyooti waraaba jee hoggaan an deebu adurreen gandaa kitilii kiyya gannay ta'e killee kiyya hoggaan dhufu wanni masittiin dhufe bakka itti gootee jirti. Fixxee nyaattee jirti. Akkasitti achi ka'anii caccabse malee galabbataniiti lafatti. Caccabsanii akkas godhanii kanaan yaadadha ayyaana irratti. Ayyee keessumaayyuu ayyaanota akkasii kana yeroo baay'ee guyyaa ayyaanaa kana gama turizimiitti jijjiiranii wal qabsiisuun hin danda'ama laata waan ayyaatota uummataa kanneen turizimiidhaanis haa ta'u galiidhaanis ikkoo turizimiidhaanis haa ta'u wal qabsiisuun hin danda'ama laata. Kun maal gaafatta gaafii dubbii ciroo dhayxee adaree ciroo dhumtee adaree dhayxee jawarri argee hoggaa dubbatu. Turizimiin akkaataan uffata keenyaa akkaataan nyaata keenyaa mataan isaa turizimiidha. Akkaataan jireenya keenyaa kanarraa kaanii amma irreecha yoo ilaaltu taate ayyaana Afrikaa keessaa namni daandii irratti hedduun bahee irra hiriiru guddaa ka jalqabaati. San qofaa miti. Mee uffataa fi faaya aadaa dhiiraa fi dubartiidhaa ka guyyaa irreechaa dhufee Finfinnee kana keessa laalime. Kun mataan isaa ekonomii salphaadhaa miti. Irreecha hora Arsadeetii fi hora Finfinnee dabalate. Amma arafaa fudhadhu.
Arafaan fakkeenyaaf amma dirree Sheek Huseenitti muudaa jiraami. Achitti akka gaarii kabajamaa mi'iddi look nama achi jiru achi dhaqu laale. Kanaaf turizimiin hoggaa jennu oomisha turizimii keessaa tokko isa kana. Aadaa nyaata keenyaa fakkeenyaaf amma nuti wanci irra wanni dalagame maali? Homestay waan jedhamu jira. Turistiin tokko dhufee hawaasa baadiyyaa turizimii irraa fayyadamaa taasifnaa hoggaa jennu Jimma dhayxeet coffee tourism village goota. Iddoo environmentally friendly haala ta'een akka haala naannootiin wal simsiiftee achitti ijaarte mana jireenyaa cinatti mana xixiqqaa zaawiyyaa jedhaniin baadiyyaa san ijaarte namni turistiin dhufee muka ni ilaalaa, baala isaan ilaalaa, firii mukarratti ni ilaalaa, buna hoggaa guuran akkaataa itti guuran ni ilaalaa ni guura, bakka itti goggoossan ni dhaqaa ni ilaalaa, akkaataa bunni itti akaawamu ni ilaalaa, akkaataa itti tumamu ni ilaalaa. San booda immoo akkaataa inni immoo jabanatti naqamee jabanaa irraa quluu yookaan siiniin naqamee dhugamu ilaalaa. Kan hunda experience godha jechuudha. Kana jechuun laaluu qofaa miti. Nan shaakalee yoo kayyuu taate immoo shaakallee saniif ni kafalchiifta. Kana jechuun maali? Turistiin guyyaa sadiittiin deema jee guyyaa 9 guyyaa 11 bunni goggoguu qaba kaa oyidaa irratti jiidhumoonni hin godhuu bire hanga bunni goggogee tumamee akaawamee maal jee teesti ta'amutti ilaaluu qaba jecha. Akkaataa horiin itti elmamu. Amma wanci irra wanni hojjetame maali? Horii achii qabu, homestay qabu, achi manni 13 ijaaramee fi jira loojiin hawaasaati. Achi taa'ee akkaataa Oromoon achi jiru itti qaariboo tolchu. Yoo daadhiin jiraate akkaataa daadhii itti tolchan, akkaataa sa'a itti elman, akkaataa buddeen itti baasan, akkaataa daadhii itti godhan kana yoo kan laalu ta'e, kuma akkaataa ittoon itti godhamu yoo kan laalu ta'e, kana experience godha jechuudha. So aadaa keenyaa fi ayyaana keenyaas jireenya hawaasaa keenyaa walitti hine turizimii hawaasa bu'uureffateetu biyya tana irratti itti fufiinsa qaba jechuu yeroo ammaa. So sustainable tourism, green tourism kan jennu isa kana jechaadha. Yeroo keenya nu daangesse malee waan baay'ee haasa'uu dandeenya ture. Ammas osoo qabeenya guddaa yookiin immoo beekumsa guddaa fi waan baratamu hedduun sin bira jiru sababa isaa yeroon keenya nu daangessuutiin daangaa jirra. Dhumarratti gara xumuraarra gaa jirra waan ta'eef wanti dhaamtan ayyaanaanis walaa qabatu waan turizimiitiinis walaa qabatu waan isin hafeettanii waan isin hin dhaamne jettan dhaamsa keessanii itti aansee immoo nama bakka ittiin isin ga'e jechuu barbaaddanis asumaan carraan isinii kenna. Tole kan jalqabaa irra deebi'ee uummata islaamaatiin baga isiniin ga'een jaa akka turizimiititti dhaamsiniin dhandhaamu keessattuu ikoo turizimii jechu jedhamu kun haarawaa yaadama haarawa mataan isaati. Oromiyaa keessatti bakka 18 hoggaa jennu salphaa miti. Lafa hektaara 118 godina 15 aanaa 25 ganda baadiyyaa 65 keessa jira jecha. Kana komishiniin turizimii Oromiyaa waajjira isaa boolee qabu qofa taa'ee bulchuus misoomsuus kunuunsuus waan hin dandeenyeef warri Tulluu Jorgoo Horroo Guduruu Wallagga Lixaa, warri Tulluu Laaftoo Horroo Guduruu, warri Horoo Hubee Holqa Mana Waaqaa Baalee, Waalameen Gujii, Gibee warri Jimmaa, Dangawaaji Bunoo Baddallee, Soor warri Lu Abbaa Booraa, Haroo Carcar warri Harargee, Gaara Qundudoo, warri Adaa Bargaa immoo Simbirroo Caffaa Simbirroo Bargaa, Kattaabolloo Wallaggaa Bahaa Dhidheessaa Green Valley warri jirtan warri Yaabbataa Shawaan Kibba Lixaa, Caagal warri Shawaa Kaabaa, Tulluu Cuqaalaa warri Liban Cuqaalaa jirtan isin hawwii guddinaa Harargee Lixaa qabeenyi kun keessanii nuti isin deeggarraa ogummaadhaan waliin kunuunsina malee qabeenya kana akka lubbuu keessanii akka ilmoo keessanitti akka nu kunuunsitanii dhaamsa juun qaba. Lammaffaa hooggansa sadarkaan jiru uummanni keenya fardi nama geessisa malee nama waraansisuu jedhan. Fardi Oromoo garuu adawaarra waraansisee kan jedhullee ni jira. Wanni kun jalqabbii gaariidha waan dagatameetu amma ka'ee kanarratti waliif tumsuu qabna. Waan sochii komishiniin turizimii Oromiyaa, biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa akkasumas instituutiin qorannoof qo'annoo Oromootii fi giddugalli aadaa Oromoo aadaa artii seenaa turizimii kana wal qabannee tokkuma dhaabbileen kun waan ta'eef kanarratti akka nu cinaa dhaabbattanii jechuun barbaada. Kanarraa kan hafe ayyaanni kun ayyaana gammachuu kan badhaadhinaa kan miskiinaa fi tujjaarillee wal qaxa itti gammadu
akka nuuf ta'uun ummata islaamaa hordoftoota kanaa hundaaf idil addunyaa irra jiruu fi naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jirus kanaan dhaamaa fi xumura irratti immoo hojjettootaa fi ogeeyyiin hooggantoonni televezyiinii OBS isinillee baga ittiin isin ga'e hojiin isin hojjettan waa'ee keessan gaafa biraa haasofna. OBS isin beeytan ani hin beeku waan adda isin godhu nan beekaanii san ammoo gaafa biraa sagantaa biraa irratti deebuu dandeenya. Jabaadhaa karaa gaarii irra jirtanii isinillee baga ittiin isin ga'e akkanumatti imala nan beeka qophii imala hanga mana Usmayyoo Muusaa hanga Abdii Qophee deemtanii waan isin hojjettan nan beeka waan hedduu gaafa biraa haasofna sanii ka kanaan dura hojjettaniif isin galatoonfachaa ka fuulduraatiif isin abdachaa baga ayyaanaan isin ga'een isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa muuxannoof mudannoo keessan walakkaayyuu waan akkan taane kan amma isin himtan quban qaba waan isin turtanii fi waan hojjetaa turtanii wal qabatee yeroo keenya nu daangesse malee waa hedduu haasa'uu dandeenya ture waan miidiyaas hedduu haasa'uu dandeenya ture waan turizimiis keessumaayyuu waan turizimiidhaan wal qabatu waan hedduu kaasuun hin danda'ama ture. Har'a guyyaa ayyaanaati hundi keessan mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan ayyaanas mana keessanittis bakka adda addaatti kan kabajaa jirtan irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e isiniin jechuu barbaadna. Daawwattoota keenya hanga ammaatti waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha isiniin jenna. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse Anni Yusuuf Warqii isaan ture keessummaa kiyya obbo Daawud Muummee hedduu galatooma ulfaadhaa yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamtanii uummataaf yaada kana qooduu keessaniif isiniin jechuun barbaada irra deebi'uudhaani. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya keessummaa qophii addaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan isiniif dhiyeessine kanumaan goolabna. Anni Yusuuf Warqii isaan ture gama ogummaa kaameraatiin Darajjee Goonfaan faana ture waan nu daawwattaniif galata argadhaa. Horaa bulaa deebanaa.